Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u nagaa keessanii naguma nagaa galata waaqayyoo. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan hoolmaa sharafaa karaa Itoo Bilaak Maarkeettii yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa jechaadha. Akkasuma karaa baankiitiin illee qabadheen dhufaa jechuudha. Baankota immoo akkuma jedhe baankota qaqqazareerii qabadhee dhufaa. Itoo Bilaak Maarkeettii garuu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa jechaadha. Egaa guyyaa har'aa akkasuma biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo guyyaa kale baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufe guyyaa har'aa immoo baankii qacaree tananii baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa warroonni mana kanaaf haaraa taatanii sabskiraayibii sheer laayik godhaa siniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayik gochuu hin dagatinaa siniin jedha faamilii. Egaa akkuma beekamu karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 jechaadha. Akkuma jedhe immoo karaa baankii daldala Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 jechuudha. Baankii daldala Oromiyaatiin biyyoota 5 akkasuma immoo karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 jechuudha. Akkasirratti baankii daldala Oromiyaa fi kan Itoophiyaan garaagaraa jechuudha. Kan Oromiyaa fi kan Itoophiyaa garaagaraa jechuudha. Asirratti tokko miti baankiin daldala Itoophiyaa baankii waliigala Itoophiyaati jechuudha. Baankiin daldala Oromiyaa immoo kan Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessaa qofaa jechuudha. Baankiin fakkeenyaaf baankiin daldala Itoophiyaa yookaan intarnaashinaal jechuudha. Baankii guddaadha jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa akka waliigala Itoophiyaatti jechuudha. Garuu baankiin Oromiyaa kan Oromiyaa qofaa jechuudha. Fakkeenyaaf baankiin Awaashillee akkasuma naannoo Oromiyaa keessa qofa jira. Naannoo bakka iddoo kaan hin jiru jechuudha. Akkasuma baankiin Oromiyaa irra hin jira. Kanaaf hunduu isaan kun baankota isaan Oromiyaa keessatti argamanii jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa garuu kan guutuu Itoophiyaati jechuudha. Ani salphumatti guyyaa irraa akkuma jedhe baankii daldala Oromiyaatiin qabadhee dhufe jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa irraa immoo karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin biyyoonni kun qannasanii biyyoonni kun dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni kun qannasanii kan dabalanis hin jiru jechuudha. Salphumatti biyyoonni dabalanis naannoo saantiima 5 kan dabalerree hin jira, kan birii tokkorree dabalee hin jira. Fakkeenya biriin Kuweetii guyyaa irraa naannoo birii tokko dabalee jira jechuudha. Kan hir'ises jira jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa wal keessa makameetu jira jechuudha. Itoo Bilaak Maarkeettii biyyoonni kun dabalanii, biyyoonni kun hir'isanii, biyyoonni akkuma kaleetti jiranillee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf biriin Paakistaanii akka kaleessatti jira jechuudha. Hin daballees hin qannannes irraan guyyaa 3 waan ta'e jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Omar Riyaal, Duubaay dirhaam, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Swiss birankii, Turkii liree salphumatti biyyoota 20 jechuudha karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin. Akkuma jedhamu karaa baankii daldala Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii fi Yuuroodha jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha guyyaa irraa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 100 birii 81 fi saantiima 51 jechuudha. Biriin Ameerikaa guyyaa irra dabaleetu jira jechuudha. Doolaariin Ameerikaa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin naannoo saantiima 10 dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha karaa baankii daldala Oromiyaatiin jechaadha. Birii 100 birii 59 fi saantiima 12. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 100 birii 29 fi saantiima 43 jechuudha. Kanaadaa doolaariin irree dabaleetu jira jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 100 birii 26 fi saantiima 59 jechaadha. Awustiraaliyaa doolaariin jechaadha. Kan itti aanu Omar Riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 400 fi birii 72 fi saantiima 07. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 49 fi saantiima 42 jechuudha. Biriin Duubaay yookaan dirhaamni Duubaay naannoo saantiimii 2 dabalee jira jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamii jechaadha karaa baankii akkuma jedhe baankii daldala Oromiyaatiin birii 46 fi saantiima 16 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biriin Duubaay guyyaarra karaa baankii daldala Oromiyaatiin baay'ee dabalee jira jechaadha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 48 fi saantiima 28 jechaadha. Birii Saawudii immoo guyyaarra qannaseetu jira jechaadha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli jechaadha. Karaa baankii daldala Oromiyaatiin akkuma jedhe jechaadha. Birii 44 fi saantiima 38. Kuweet dinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 500 birii
87 fi saantiba 31 jechuudha. Biriin Kuweet guyyaarraa dabalee jira jechaadha. Kan itti aanu baareen dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Biriin baareen guyyaarraa birii 400 fi birii 81 fi saantiba 49 jechaadha. Biriin baareen guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin kan itti aanu Joordaan dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 200 fi birii 56 fi saantiba 02. Chaayinaa Yawwaaniin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 26 fi saantiba 78. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 200 fi birii 43 fi saantiba 84 jechuudha. Paawundi sterlingiin guyyaarraa qannaseetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf paawundiin guyyaarraa baay'ee qannasee jechaadha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin jechaadha karaa baankii daldala Oromiyaatiin birii 200 fi birii 10 fi saantiba 97. Yuuroon karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 200 fi birii 7 fi saantiba 56. Akkasuma immoo yuuroon karaa baankii daldala Oromiyaatiin jechaadha birii 100 birii 85 fi saantiba 80. Kooronnaan karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 18 fi saantiba 88. Iswiis biraankiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 200 fi birii 24 fi saantiba 93. Turkii liireen karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 3 fi saantiba 85. Ijipshaan paawundiin yookaan birii Ijipti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 3 fi saantiba 59. Kan itti aanu Israa'el shekeliin birii 59 fi saantiba 61 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biriin Israa'el guyyaa yeroo darbee jechuudha birii 60 irraa gadi hin buune guyyaarraa gadi bu'ee jira jechuudha. 59tti gadi galee jira jechaadha. Kan itti aanu Yemen rihaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin 0 saantiba 76. Hindii ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 1 saantiba 88. Kan itti aanu Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti kana fakkaata jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe Itiyoo Bilaak Maarkeettii biyyoonni 20 akkasuma karaa baankii guyyaarraa baankii daldala Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaaniif Beerut yookaan Libneen jirtan fakkeenya biriin biyya Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sana osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen biriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha. Birii Itoophiyaatii gadi akka birii Yemenii akka birii Paakistaanii jechuudha. Paawundiin garuu hedduutu jiru. Kan Beerut yookaan kan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf isinillee birii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Ani maqaa isaaniin doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf diinaarri akkasuma baay'eetu jiru jechuudha. Akkasuma baay'eedha jechuudha. Akkasuma jechuudha doolaariin baay'eetu jiru. Kanaafuu salphumatti doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatti yookaan saabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii yoo ergattanii birii 100 fi birii 81 fi saantiba 51 herreeggatti yookaan saabbatu jechuudha. Ameerikaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergatan akkuma dura dubbadhe guyyaarraa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 birii 59 fi saantiba 12 jechuudha. Isuma dura dubbadhe maaliif akkasiin galuuf irra deebi'aa jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf salphumatti kana ta'a jechuudha. Malee birri biyya sanaan ta'u warroonni Joordaan jirtan diinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbatu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo biroo isaan godhitti deemnutti nagaan naaf tura.